الله أكبر الله أكبر Warin tinjung kamu filosofi ya wallahi. Fi akan makina mi ce biyana mati lubunu jala fudatani turani gurbam kana fakatu keron kana fakatu lubura chiti badde olte rabbi wo ma fi hambise hada sa hambise ergamo lubutin ufe amalle akani biya bahe rakate lama famu akas jalambune bajaji sitibita ati bajaji animal la kanan sierta tu gatishe si gafatati natima animal la kanan sini erga bajaji sanamo bitani akasuma itti mati ke gargarta sinjera ibsami makan ibsa abagada olba badawe abagada muchakuni yero timurtau duati timurtae sila sabti ajjefama duti kun galanni rabbiti itani kan ummata oromoti duti kun yero rakee ka'u akka biyya kana keessa daqiiqaa tokkoof hin dhaabanni godhame lammata jechuudha haraama ta'e Somaliland keessa jiraachuu mucaan kun immoo Somaliland keessa taa'ee dalagachuu barbaada ammas haadha kana gargaara wanni qalbii na cabse gaafa akkaawuntii haati dhattee banattu abbaadhaa wajjin ergee dhaqanii banatanu akkaawuntiin sun dalaguuf dhiisuu isaa ilaaluu jedheen qarshii 5,000 irra galchee fi kan keessan hin jedheen mucaanan gargaara baafadhaati shaayee buna ittiin dhugaa mucaa keessanii du'aa eegadhaa jennaan tole jedhanii kiraanii nan gaafadhe yeroon boramtamuu arge gaafadhu lakki hin fuune jedhu nan gaafadhe hin fuune jedhu nan gaafadhe hin fuune jedhu maaliif maallaqicha hin fuune anasiin erge jenna la itti dabalamee mucaa koo naaf baasuufani jettee diddi haati kuni ofiisiitii agaboola kan haadhaan dubbatamu kanaafuu rabbii isaan gargaare amma immoo kunoo sila wallaahi niyyaan kiyya ummata Oromoo maallaqa haga ta'e naa kenna yoo natti gammaddan jechuu kan ture yeroo ummanni naa kenne dabarsee mucaalaa dabarsuudha jechuudha firoo rabbi bakka rakkinaa keetti hunda rabbi siif cufu atiyyuu ofiin akkuma abbaa gadaa qophii galeessa Ahmad Tahaatti ergamee bakka isin hin jirretti mana keessanitti qophaa'e guutuusaa namni danda'e Mubaarak osoo hin taane anatu itti mate garuu kan isin erge immoo kunoo firoo jedhama qophii sana fakkaatuun kan isin mate firoo jedhama isa kana lawal baraanii eebbisaa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firoo keenya rabbi firasii haa ta'u. Akkasi firri dhiyoodhaa kana mamilteessuu danda'u rabbumaa qabeenya ka rabbiiti. Duuba mucaa kana duutitti murtooyte egaa Oromoon gumaani kafalti jaamee itti himame booda nuti asii kaanee hoggaadha nu lammii teenya hundaan reebamee dilamee cafaqamaa manaa gabbaanii kuduraa bitachuun danda'anii hakuulii godhee boolla namaa qotuus ni dadhabee lammii san hunda bilisoomsinee dhufnee deebisee mucaan itti murtooyte kun guyyaa dura doolaara 13 kafalleef booda maatiin isaanii abbaa isaaniitiin wal mari'annee du'anurraa irraa kaasanii mucaa kanatti yakka umrii amataa 4 muranii kanaas abbaa waliin mari'annee xiyyanarraa du'ee keeytanaa isinii jiraatu jechuudhaan magantaatti seennee duraanis gaafa haaduu jaansan nuti manguddoon namni guddaan namni leecalloo qabu lallabne dubartii fi ijoolleedha kanaa jechuudhaan nutas gabbaa'anii keeytanaa isinii bahu isin duraan jechuudhaan magantaatti dacheeffamee mana murtii waliigalaatti iyyannaa ol dabarsinee Dr. Muhammad Aliyyiitirraan rakkoo hedduun akka nu furamtu goone yakka san hundaa'uu eeganurraa gattiqqeeffamee wanna ta'e booda mucaa kana akka fudhattanii asirraa narraa baafattan mucaan kun duuba fira kiyyaan qabaa ijoollee dardaraa jira lammiisaa jira hangumaa fudhadhe dhiiga mucaa kiyyaa isinii godhe gara kiyyaan anittu go mucaa kana barbaraas ni ture bura'oos ni ture biyya tanarraa narraa yoo baaftan malee gumumaan fudhadhe kanaa'u namni istii godhu na harkaa dhiiga deebisuu danda'a narraa fudhadhaa jechuudhaan
mana murtiitti magantaa teenya nuu fudhatanii mucaa fudhannee imbaasiin Soomaliilaandii akkasumas nu gaggeesse kalees nagayaan gallee har'aan tanaa soggaa eda awwadaa'ib mana abbaa heeraa qophaawee nyaanninis dhangaanis akka lammiin feetutti mooraan رتب البلد نتفكاتا أحمد طه شوفيتي بتشرتي ميوتي راكاسي علي يجي أرجي حاجة ساندي بالتصبيتي فيديو المتا والبرد تكو علي سيدي بسونا ما قال شيء اوكي شنو لا بكي أنا اللي بقول ده رافته أيه فلو قالتهم مي كنا ما باجاجس وانجلو غافنة كنا ما أكاونتي ما هذا باتو جرا अच्छा रत्ती का चिदे बेनन बाफते मुचान बाजाजी बिताते बियो और मारे पुलिस दाबते अगर अब बिता के नहीं अच्छु मत्ते दा लगाते अच्छु मत्ता रसा कर गारे जरा था तब से अगर जरा गति में बाजाजी नत्तर गिना नानी नारका अभी कब्रा शेख हमजा गाफी फिरो फिरो ओके गाफी निसिनले गाफतनी अरे शेख हमजा गाफी निसान गाफतनी जरा bilbila jedhanii jiru namni asii fuudhee deemu yoo jiraate iPhone biyyatti networkiin hin rakkisti Samsung haaraa reefu rakkine ustaz Samsung yoo ustaza gatuma iPhone tin Samsung jabeenya bitamu wale ustaza ko Samsung na nama fayyadamaa jiru kun S ya 22 Ultra da akkuma iPhone irraa guddaadha gatiin isaa guddaadha gatiin ani yoo namni asii ela namni asna biraa fuudhee biyya geessu yoo jiraate Samsung kaleessa gadhiifame haaraa jira Ultra 23 ka jedhu isaa fi nama bitee ergaa almost kumaa fi bajaa akkasidha gatiinsa iPhone ni caalaa kanaaf Sheekh Hamza namni ajaja keessan fudhanneerra baay'ee isin kabajamuu bee baay'ee jaaladha Sheekh Hamza hunda keessan Oromoo baay'ee jaaladha kanaaf kan baajaajii sana ergaa baajaajii haa bitatu kan bilbila immoo bilbila haaraa reefu kaleessa gadhiifame sana anillee hin qabanne qabachuun nin hawwaa garuu isan caasisa inni haa fudhatu Ahmad Taha Allah biro ke duran durse wallahi wani je umbe ho nu khabaju kheti mafle sijalan na tro wallahi dugan sijalan na ati hujiratin si arke an hujidani nama madalu hujidani nama madala nama mainan namni hedduutu jira wanta katanin jechuu fadhuutu jira wanta katanin jechuu fadhuutu jira Ahmad Taha telefoonaan Galaxy 14 gaafadhee fi ka Galaxy irra guddaa S23 jechuun kaniin an eegaa ture ganaa biyyattii tanan dhufne beek wallahi kasi asiyuun ne anu eegaan ture tanaaf firoo kiyyanaa ulfaadhu naa galatoomi wannarraa guutuu keetiif wallahi hedduun Oromoo dura si galatoomfadha nuti Oromoo ta'an hojii nama agarsiiftu malee warri ammoo gurra keessan banaa dhageeffadhaa nama 2,700 jira. Warri ammoo obboleessa kiyya firoomsaa deemtanii mana banattanii ka gargaarsaaf sumnii takka anutti hin dhufin firoomsaa arrabsitan qaanfadhaan jaanan dhugaa rabbiin isinitti hima fi qaanfadhaa isheen isinin jaa firoomsaan hojiidhaan nu garsiisu jira. Gaafa kaanis 200 nuu kanne gaafa kaanis miliyoona nuu kanne gaafa kaanis kunoo baajaaji nuu bite nuuf godhu jira ummata Oromootiif godhu jira firoon ko Oromooti. Warri waan kana godhaa jiru hinaaffaa firoomsaa irraa qaba malee dhiira jechuun hojiin garsiifti. Firoon seenaa dalagu jira malee histii dalagutti hin jiru. Warri histii dalaguudhaaf firoo arrabsitan gurra keessan isin haa cufamu waa takka godhuu hin dandeessan hojiidhaanis hojii hin qabdan
استيادو ملي واتكم بيتم فروخي الفادو ومني خيسي جالتا ومني خيسي خبجة وري فرو جالتا لكوفسا سقل نابر لكوفسا سقل قفا ايه نجالنا ورمو لكوفسا سقل أركم فدا نمخو مسجيرنا أكنا لكوفسا أكنا نسنر رافت أكنا أمة يسني هجتن وان هجتن يسني قرسيفتن نمني خين يخونو أتشي خن وان انتاني يسرتي أوفو إني أسي سبساتي بدلق إني أسي ilmo oromo khalubun isabateef ana bajaj bita khaisa gargareef ana telefona bita wow khuni hujidan nama garsiisu kanab ustaza ya hujib be khan sagal barreisa warri firo jalatan undi khaisa aga jari sagal barreisa nutti mamasi waan indagatem tokko si yaada jisa namoota gargaarsanu godhe akka yaada dhutti dhimbe ko yaada chulendesu maki oro biyya Egypt keessa teesse kushiina arabaa dalagaa saba siifiif sagalee ta'aa haga dandeesse birrii olaanaa mucaanaaf 100,000 nama gumaachiteedha. Kanaaf ayee biltu siinillee makkii teenya nirraanfanne miciyoo qaccee bareedduu ta qalbiin isii qulqulluudha. Gaafa gargaarsi obboleessa keenya ibsaadhaa guuramu taraa lamatti deebitee kannite 500 taraa lamatti deebitee kannite intala sabaati intala sabaaf yaaddu intala sabaaf hadooddu intala sabaaf deemtu rabbi ija hamtuu isirraa haa qabu budaa isirraa haa qabu rabbi jireenya isii nagiyaa isiif haa godhu wallahi iji budaa sin arkin wallahi dalagaa goonni hojjette makki dalagaa dhiirti hojjette dalagaa jeyni hojjette si galatoonfanna makki teenya intala kabajaa qabdu intala saba ifiitiif dhaabbattu ta'uu hujiidhaan nu garsiifte makkiin waan abbootiin qabeenyaa dhuftee hin godhin nuu goote warra abbootii qabeenyaati jennee nuti eeguu turre keessaa namni nu bira dhaabbatee yoo jiraate obboleessa keenya firaa qofa haqa jirru isinii himna. Haruun mana mangotu agarre abbootii qabeenyaatis ittis dawwalle nu jalaa kaasuu didan abshir makkii teenya uumaa takka waan gaarii goote baga gammaddee gammachuudha kasi bochisulleeni baga ifaajee abbootii qabeenyaa keessa jettan meeqarra deemne meeqa gaafanne niira lamarraa dhabne micoon teenya tan mana arabaa teessee hojjettu 100,000 Itoophiyaa kan nu jechuun dubbii laaftuu miti obboleeyyan dubbii laayyoon laalamtu wallahi galatoomfamuu galatoomi makki akka hamsaatti hin galatoomin siin jaa akka obboleessa kee kasirra guddaatti salaamtaa dhiiraa dhaaban salaamtaa jeneraalaa dhaabaniin sii dhaaba galatoomi. Dirqama garuu obboleessi keenya bagara bisi baay'ee dhugaa hedduu takkan akka mataa kiyyattis ta'e hamzaa afaan isaa hedduu takka dararamne lubbumaan akkatti si hambisnu hedduu takka dararamne dhugaa dubbachuudhaaf akka mataa kiyyatti bagan wanni na boochisullee akkanatti bahuu keetiiftu nu gammachiise sidaarra maallaqa kana osoo walitti qabnu osoo maallaqni gurguramu jiru silaa osoo nuuf hin guutamiin lubbuun kan kee badii akka malee takkatti gaddina. Kanaafuu wanni nuti goone kuni dirqama sabaati waan baganuuf baatee umrii hin jenna. Haati teenya immoo baga gammaddii halkan nooliin dararamaa gammachuu ilma keetii baga gammaddii sabni Oromoodhaa yoomillee ta'u simfaana jira galatooma hundi keessanuu. Urjiidhaa fi abbaa gadaa xumurarrayyii isin immoo cufiinsanuu gootu amma immoo urjii ka gaafa jalqabaa amma sirra deebiin dubbadha. Ibraan naa dhufuu hin dandeenye bilbileera daayirektiis bilbileeraa fi telegiraamii bilbilaan nan dhufa naan jedhe hin dhufne yoo dhuftee Ibraan lakkoofsa tokko barreessi ijoollee natti maasin immoo urjii ka gaafa jalqabaa haqa namaa dhossuun jaalladhu ka gaafa jalqabaa bakka ta'etti mana banatanii mucaa kana baraarra jedhanii dubbatanu kuni lakkii waan danda'amu miti. Mee nama wayii jira isatti singeessina gara isaatiin rabbi nu milkeessuun mala jette jedhani akka carraa ta'ee achi jala bahuu yeroo deemu qabaa kunuuti jette mubaarik jette achitti na qabsiiftee mana horii keessatti jechuudha adaraa jette
obboleessa keenya tokkotu akkas Somaalilaandii keessatti lubbuun nama harkatti baatee maallaqa hagas gaafatamne akkam nu goota jennaan abshir maallaqaaf jecha ilmi Oromoo hindu yoo qadara rabbii taate malee jedheeni akkuma isin amaanatti kennatte annugaa akkasiinatti himte obboleessati kan garaadhaan kan haadha tokkoon si haa ture iyyuu garuu Oromummaadha namummaadha dubbadhu asin baatu viidiyoo ba'uu dandeessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi bakka hojiitiin ta'uu beekenya jidduun duraan dursa haadha ibsaatii fi ibsaa abbaa ibsaa baga rabbiin wal isin agarsiisan isin jaa. Rabbiin guddaadha akka fedhu qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beekenya dhugaa baanta obboleessa kiyya sa'uu ture namni hedduun si qofaa miti. Gaafa waan micaa kanaa dhaguurra eegalee Hamzaa keenya takkaa jalaan nafne dura mana Aliyyi keessatti mareechisu ture. Aliyyiin nama isa irraan akka nuuf fidinaan jee yeroo saniif namni polotikaa maaree maal nama achi jiru nuuf fidinaa maal jaaniiti buuca nu kaayanii niin dhiisee mana biraa keessattiin ammaas yaabu micaa keenya Oromoo tokko ani Oromummaa isaa malee akka inni kutaa Harargee ta'ee fi akka inni gosa isaatii fi gandee isaa wallahi hin beeku. Amma naaf isaan adda adda ana malkaa billoo magaalaa jaajaatii isaan dadarso qaadha. Sambooda mana namaa keessa dhaqeetiin akka namicaan kun Oromoodha wanni kun tasa harkattee lubbuu isaa baraaruuf waan kana godhe saniif Oromoo haa dirmannuu fi hin jeeni gosti isaa maaliin anjaan. Ani gosa isaa hin beekuun jeen. Jennaan gosa gumaa kafalaa deemiin anjaan. Micaan kun gosa irraa waa hin ajjeesne biyya takka daangaa tokko biyyarraa waa godhe akka biyya gumaan kafalama. Oromoo wanni kun akkamitti haa jennaan namni hedduun bilook mana isaa jalaala godhuu ture Hamzaa keenya. Nama tokko lama osoo hin ta'in nama hedduu jechuudha. Nama keessattuu kutaa Harargee kutaa bakka biraatillee hedduu jira. Amma wanni kun eega goolabame haqa namaa kaayuudhaaf dubbachuun waan hamaa miti isin galee namni keenya nama eenyu qabnaa jee haa baru. Yeroo kana Mubaarakitti sheer godheeti wanni kun danda'amuu didee eega wanni kun nutti dhufe lubbuun micaa kanaa eega gumaan kafalama ja'anii tasa lubbuun isaa akkam baane mubeen kun nama jabaa nama waan hedduu godhu jiru isarratti laallaa jeetiin sheer irra godhe. Yeroo sani dhufe mubee rabbii jee nu dhaabbadhu jeen kadhadhe inni maaliif deemu jira gargaarsa wallaggaa kafiroofaa jiguuru jiran san baay'ilamni isaa ga'ee fiigu jira. Hayyeenaan jeelaan wallahi laazim wanni Oromoon irraanfachuu hin qabne inni Oromoodhaan naan jee tokkoffaa Oromoodhaan jeen biyya tam keessatti naan jee biyya Somaalaandii keessattiin jeen Hargeysaa. Duba maallaqaan gumaanni kafalama ja'anii naan jee eeyin jeen dhugaa ta'uu bichaa qulqulleeffamnaan tasuma maallaqaaf jee lubbuun micaa kun hin baatu abshir naan jee kanamni isa duraa tokkoo miti lamaa miti 80 oli tasfaanu murachiisuu ture jechuudha. Abshir lubbuun isaa maallaqa jijjiiramnaan tasuma hin baatu amma baay'ilamaan qaba dhugaa ta'uu bichaa eenyurraa hin qulqulleeffadhaa naan jee. Wallahi mubee jechuuni ani waan itti himu qabu yeroo saniin maaliin jeen an kallattumaan ibsaa kanaa wajjin qulqullami micaa kanarraa dhugaa jirtu addaan qulqulleeffadhu gizee itti amantetti sagalee nu ta'in jeen wallahi jalaan nafne yeroo san jala bu'ee dhugaata ustaazootatti godhee ifiifillee qoratee akka wanni san shirri takka keessa hin jirre gaafa hubatu hawaasatti waan kana gabbee jechuudha. Saniif yaa Oromoo namni nuti miidiyaa kanarraa qabnu ani akka nama takkaatti nama hedduus arkee nama hedduus gaafadhee waan micaa kanaatiif nama hedduutti hin dhiyaadhe ani mubee waan siin joo hin qabu siidaan kee osoo lubbuun jirtu rabbiin nu dhaabee nuuf si agarsiisu ati ilma sabaati. Nama Oromummaa fadoodu malee nama shirri tokko keessa hin jirre nama dhugaaf wareegamu malee nama dhuunfaa ifiitiif waan takka sossoosuu miti saniif waan kana Oromoo wallahi waa hedduudhaan hubachuu dandeessan. Oromoodhaa qofa na gaafate laal Oromoodhaan jeen isa eessatti akka dhalateef ganda isaa beektaa nan nama beekuttiin si dabarsa jeen dhugaa micaa kana hin beeku. Kallattiin ibsaa sanii hojii wayii dabarsan duubaa dhaabbadha. Ibsaa san garuu galgalaa ganamaan gaafadha. Maalirra geessan akkam taatan isinii galee sanii fi ani mubee waan hin jeesii hin qabu jechaan siin joo natti xiqqaata.
ati Oromoo kutaa kudha takka guutuu si keessatti argina hedduu galatoomii obboleessa